Olmaa Sharafa maallaqaa ilaalchisee guyyaa har'aa jechuudha. Sharafni meeqaan akka oolee waliin ilaallaa. Egaa gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarketii akkasumas arabiffaan immoo hawaalaa kan jennu dabalataanis immoo baankiidhaan meeqarra jira dabalee moo qannasee jira akkuma jedhamu isiniif himaa. Dabalataan immoo egaa gabaan gurraachi akka bakka tokko hin dhaabbanne baay'een keessan akka beektan abdiin qaba. Saayitii gadi bu'aa daqiiqaa ol ka'aa waan akkasiiti waan ta'eef dhaabbataa miti. Torban keessa guyyaa keessa jijjiiramaa jira. Hanga tokko baankiitu bakka tokko dhaabbata malee jechuudha. Garuu immoo namoonni baay'een baankii fi gabaa gurraacha wal faana wal bukkee qabii nuuf himi waan jettaniifani wal bukkee qabee isinii fidaa jechuudha. Nagaan dagannee nagaan kun lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya akkasuma obboleewwan amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jedha. Namni mana koof haaraa taatan har'a reef gara chaanaala koo dhuftanii laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Hordoftoonni koo hundi keessan immoo laayik gochuun viidiyoo daawwachuu eegalaa isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko olmaa guyyaa har'aa 157.60 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa eengaddaarra ol ka'eetiin jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 124.0 yookiin duwwaa 124 qofarra jira isiniin jedha. Dabalataan asumaan obboleewwan kiyya Beeruut jirtan asumaan warra Beeruut nu bira darbitee maanu bira darbitee warra jettaniif jechuudha. Asirratti dhaggeeffattu doolaara Ameerikaa ta'uusaa adda baafa'aa isiniin jedha. Doolaara keessaa kan isiniif kaffalamu doolaaradha. Keessaa garuu doolaara Ameerikaati kan isiniif laatamu jechuudha. Kanaadaa toon taane Awustiraaliyaa toon taane Ameerikaa doolaaratti ilaalladhaa isiniin jedha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com guyyaa har'aa 95.26 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri Awustiraaliyaa doolaarri tokko 78.15 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 111.12 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiitiin Kanaadaa doolaarri tokko 86.7 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 172.24 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 128.19 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 183.58 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 136.5 oolee jira. Akkasuma China Hewan tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 21.49 oolee jira. Karaa baankiitiin China Hewan tokko 16.67 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 15.68 oolee jira. Akkasuma Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 409.24 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com 511.54 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko 394.88 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.com guyyaa har'aa 206.76 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Paawundi sterlingiin tokko 152.38 oolee jira jechuudha. Akkasuma dabalataan Dubaay diraamni tokko ethioblakmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.95 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko
soddomii sadii tuqaa shantamii ja'aan oolee jira. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalli tokko Itiyoo Black Market.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.0 yookiin duwwaatiin oolee jira. Dabalataan immoo siistemii warra Saudi Arabiyaa yookiin haala daldalaa warra Saudi ittiin ergaa jiruun immoo jechuudha. Akka baay'ina maallaqa keessanii akka ta'e yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadha. Namoonni maallaqni keessan guddaa kan ta'e hanga 26tti ergaa jiru. Namoonni maallaqni keessan xiqqoo ta'e 27 jira jechuudha. Kana jechuun tokkoochi 26 yookiin 27 otoo hin taane maallaqa qabdan 1,000 baay'iftanii deebistanii 26 hafirtu. Fakkeenya birrii 5,000 qaba 5,000 qabaatte yoo ta'e 5,000 kaalkuleetii jala galaa yeroon ani isinitti himu jechuudha. 5,000 baay'isu 1,000 hiruu 26 yoo jettan argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun 26 jechuun riyaalli tokkoon ishii birrii Itoophiyaa 38 jechuudha. Akkasuma dabalataan immoo jechuudha namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo jechuudha hanga 1,500 yoo qabaattan fakkeenya 500 yoo qabaatte 500 baay'isu 1,000 hiruu 27 jettanii argachuu dandeessu. Kana jechuun birriin isaa jechuudha yoo herreegdan yookiin shallagdanii ilaaltan riyaalli tokko Saudi Arabiyaa 37 jechuudha. Inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin immoo jechuudha 33.0 yookiin duwwaadhaan ooleera jechuudha. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Market.com 4.14 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Market.com 42.4 oolee jira jechuudha. Akkasuma Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Black Market.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 222.55 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Market.com 417.99 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo Black Market.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Market.com 41.80 oolee jira. Akkasuma Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Market.com 3.6 oolee jira. Akkasuma Indian rupiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Market.com 1.82 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyooleen gaggabaabduu isiniif dhiyeessu kana laayik gochuudhaan hiriyoota keessanitti sheer gochuudhaan daawwachuu akka dandeessan abdiin qaba. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.